rakkoo kana walilaalee walitti numan eenye amma gartee biyyallee hin qabnu biyyatti gartee itti nama kana fuutee geessanillee waan joon jiraanne akkuma uumaa ilma namaattu addunyaa tanarraa gartee qabaa hadha hidhaa hamtuu akkasiisanirraa akka ijoolleen tun dirmachuu harkattuuf yaa ummata kiyya yaa ummata gartee waan afaan dubbadhu kana dhageessu aboo sheekoti aboo rabbiin gartee waan irraa baratanii rabbi sanaa azabu gartee diinuma qabattan kana rabbiin qiyaamallee sanaa gubu yoo ijoollee tanaaf dirmattanii ambaasii Suudi Arabiyaa bikka isiin jirtutti biyya isiin jirtutti waraqaa katabdanii afaan arabaa kabeeytanii katabdanii hiri dura dhaabbattanii addunyaa tanarraa bakka takkaa ulamaan xiqqaa guddaan baatanii ummata kanaaf hin dirman waanuma barattan sanuu rabbi sana azabuun siniin jenna waa isanuu ilma namaatiif uumaa ilma namaatiif naasuuf rifaatuudhaafuu hin qabdan nama gartee waa namaa wajji dhalatee miti san nama gartee diin rabbii baratee miti nama laa ilaaha illallah muhammad rasuulallatti amanee miti sheekotiin ummanni islaama oromoodhaa kan taatan ummanni addunyaa tanarra jirtan marti ambaasii dhayxaniif ijoollee saniif iyyuu yoo kan dadhabdan taate yoo ka gartee gaafattaniif taate gaafattaniif dhaabdan dhaba yoo immoo addunyaa tanarra bikkuma ambaasiin ameerikaa biyya addunyaa tana guutuu ka jirta ambaasiin suudiidha bikka jirtanii lafaa itti kaati baandiruma alaabaa suudii tana guba bikka jirtanii namni biraa ka isaanitti chaa'u haa fixanii ammoo ijoolluma hidhaa tana qofaan haa baasanii bikka jirtanii waraqaa itti barreessanii gaafachuu immoo dirqama godhattanii xiqqaa guddaan lafaa kaatanii isaan kanaaf dhaabbachuu yoo kan hin dhaabbanne taate yaa sheekoti yaa ulama yoo isaan ijoollee tanaaf akkasitti dirmachuu baattan aboo rabbiin azaaba gartee addunyaa fi akhiratti san haa gubuun isaniin jaa waa isaan islaamummaan hin malleessan waa walii dhalatuun wajji dhalatuudhaan gartee dhalootaaf dirmachuudhaan hin malleessan namni ibidda san keessatti ijoolleen tun akkasi gubachaa jirtu kanaaf warri hin dirman aboo hadiisni isaan asirraa nutti himtan waliif dirmadhaan isan hadiisaa namatti himtan waa gartee diin gartee isan gartee barattanii ittiin gartee walii rahamata godhaa walii dirmadhaa jettan waan takkallee gartee hujitti hiitanii itti khasaaramtan malee itti milkooytan sheekoti isani afaan warra kanaa ni beektan afaan warra arabaa ni beektan itti gabbahaadha ambaasii isaanii xiqqaa guddaadhaan dhaqa boo eenyuun na dhaga'u jira oromo na dhaga'u jirtanii na dhagaan jirtan fakkaatti si dhaga'u jirra jaame meeshaa godhaa warri jirtan ni jirra jaame anamma waan biraa takka hin barbaadu anamma waan namni nama ka walii dhibbatu waan biraa takka dubbachuu hin barbaadu waa'ee ijoollee su'uudii san tagartee akkasitti miidhamaa jirtu tangassee akkasitti dhukkuba adda addaatiin dhumaa jirtu kan qabbanti simintoon achi keessatti paralaayisii gootee laamsheessaa jirtu tanaaf malee dubbachuu waan biraa takka dubbachuu barbaadullee amma boodallee gee haa bilisoomaa haa wal qabsaawaa haa amaarree taa hin barbaannu nama dura naasuu walii qabaatee wal jaalateetu wajjin bilisummaa bahuudhaafillee wajjin faayidaa qaba nama waliif nifaatuu qabaatee rakkoo jirtu irratti walii dirmateetu bilisummuma sanii ma'aanaa siitii fi gartee wajjin dhalootaafillee naasuu qabaatee jireenya bareedaa waliin fedha namni yoo waan rakkoo takkaa fi rakkina tokkoof walii dirmattee walii naasuun qabaanne maal wajji bilisoomtus maal faayidaa qaba maal qabsootamuu qabsooyti qabsoon obboleessi kan kee ganamaa gargaratti si biraan rurrufamee xinqataa jiruuf kan naasuun qabaanne kan biraatiin maal qabsooyti qabsootam diin kamiif namni walii dirmata amantiin diin maal si gorsiti rakkataaf dirmadhuu si wal cina dhaabbadhu jetti wal bira dhaabbadhu siin jetti walii naasuu qabaadhu siin jetti miidhamaadhaaf dirmadhu siin jetti maal si barsiifti sheekoti ulaamoota galgalaa ganama gartee ni jirra jettan kan diin rabbii abbanna jettan kan diin rabbiitiif gartee walii tumsine jettan eessi jirtan lubbuun ilma namaa takka bar qaaliidha obboleessaa takka gartee akka malee miidhamtee akka malee roorroon takka ta'uun ambaasii suudiidha wahiin maali isin ilma namaati bar isinis addunyaa sanarratti ilma namaati hojii qabdi maali hoomarraayitii hojiin qabdu isin mirga dhala ilma namaa keessa hin jirtu isin addunyaa kophaa keessa jirti rabbiin isaan kophaa addunyaa sanarratti kophaa uume addunyaa sanarra biyya siidhaa nama dhorkatu haa nama dhorkattu daangaa siirratti nama jeeftu haa jeeftu eega nama qabdee nama hiite takka agartee ummata akkana miidhame kana nu gadhiisa amma booda biyya sanitti hin dachaanuu ka isanitti deebi'e hidha ajjeesaa janiiti haa barramaniifi ni jirra jettanii bo ni jirra warri jettamee barreessa jirtanii ma isa jirtanii miti odoo wal bira jiraanne odoo jiraanne waliif dirmannaa dirmachuutam naasuutam walii qabnaa miti ummata dhiigisa sammuu wasa karraa dhalanne ummata naasuu waliin qabe
maal ummata kana warri ulama wahi baranne faayatan hundinuu barnoota itti baramta san ittuma gubachuu ta'e san addunyaa akhirallee rabbi san itti haa gubu sheekoti ummata islaama oromoodha tannaasuu takka waliin qabne afaan arabaani beeytanii ambaasii biyya arabaatitti kanama galgala gabbaatanii maa duratti hin iyyineef maan gaafanneef gaafattaniif maan dhabneef hay maali yoomii fi san waa barachuun kaysan yoomii fi san ulamaa taatanii namaa barachuun haadha qayroo galatoomi baga jiraatte mee sheer godhaa mee walii dirmachuudhaaf walii naasuu qabaachuu qabaadha tanaaf gabrummaa jalaa jiraattanii naasuu walii qabaachuudhaaf walii dirmachuu dhabuutu gabrummaa jalatti isanii dhee jira aboo sheekkotum tanaan har'aan tana abaara rabbi addunyaa akhiratti isin milkeessin sheekkotii naasuu ilma obboleessa fiitii fi gartee dhugaa fiitii fi haqa fiitiin dirmanne tana wahi beeytan ganama galgala sadaqaa adda addaatiifuu ambaasii ameerikaa dhayxanii ulaamoota adda addaatiin qunnamtii oolumaan qabaachaa turtanii ulamaa meeqa kan suudii san keessa jirtan ulamaa meeqa kan bifa adda addaatiin madrasaa adda addaatiin suudii wajji qunnamtii qabdan ulamoota meeqa kan biyya addunyaa tanarratti galtee ambaasii suudiidhaati wajjin hariiroo qabaachaa turtan maali ambaasiin nama suudiin nama achi maali isin maali tana dachiisami rabbisittu gara haa galchu tana takkaan nama zabdee ibidda azaabaa kana keessa nama miitu daangaa siidhaa marsitee eeggattee haa nama maa nama hin ganne hin finne akka ameerikaan faan daangaa isaanii mosikoo fi waan adda addaa irraa eeggatan haa fixanii daangaa irratti qabanii haa ajjeesanii daangaa irratti immoo mana hidhaa san keessatti kan akka shuumattu walitti affaalanii ukkaamsan san maali isin namaa gadi kaayyati shekkoti rabbi azaabasti siin haa gubu quraanoo barattisanii fi diin barattee kana gartee ittiin si haa balleessuun siin jaa kaayyiti namaa dirmadha shekkoti warri waa qaraani jettan warri waa beenyu jettan warri laa ilaaha illaa madarsuudha rasuulatti amanne jettan eessa jirtaati kayyi ambaasii suuditti afaan arabanyaan beeytaatti kata biitti barreessi cina dhaabbadhu kayyi gaafadhuuf ijoollee tana azaaba addaa rabbisi haa naqu sheekkotii balaadha maali ulamaan naasuu waliin qabne wal gurmeessitee itti barreessitan ambaasii ameerikaa bikka addunyaa tanarra jirtutti guyyaa tokko itti labsaa guyyaa tokko gartee addunyaa guuturra islaamni jiru martinuu ambaasii suudiidhaa nu gaafadha ijoollee tanaaf hoomarraayitiin jinniin baantanii fi maarreen baantanis nu gaafadha sanis gaafadhaaf ijoolleedha ibidda san keessaa qiyaamaa san keessaa gabbaasan ijoollee haa baasan ijoollee san keessaa gatte hidhaa uumaan namaa nama itumaa nama nini hidhaa azaaba addunyaa tanarraa namni ilmi namaa nama hin hinemaa nama hidhan bikka namni nyaata nama naannoo san jiru gargaartee huccuu bituuf hin dandeessu nyaata naquuf hin dandeessu maali diktaatorummaan akkana nyaata bitteef ijoollee sanii geessuu hin danda'an huccuu bitanii ijoollee sanii geessuu hin danda'an maali qiyaamaan akkana tan suudiin namatti buuftu qiyaamaa rabbiin ummatu dura gartee ilma namatti hin buusin maali diktaatorummaan akkana tanamaan gaafanneef addunyaa tana guutuu hoomarraayitii fi maarrijinni jaankaa addunyaarraa odeessan maan gaafanneef walii galatti gaafattanii fi maan dhabneef hoomarraayitii san sheekkotiin an sheeka jettan talaa ilaa ganamaa galgala waan hadiisaatii fi waan adda addaa walii naasuu qabaadha walii dirmachuu maarree qabaadha jettanii halkanii guyyaa hadiisa nutti himtan maal eeytan maa dirmattaniif ijoollee tanaaf furmaata hin barbaanne maa ambaasii ameerikaadhaa ambaasii suudii tana bikka jirtutti duran dhaabban maan gaafanneef ambaasii suudii yoo ilma namaatiif gattaati ramaqaa tana gaa tana dhabama rabbisi yaa godhu biyyuma isiitiif yoo ilma namaatiif naasuun qabaanne gaafattaniif yoo irraa dhabdan dhiisaa'e hay saniin alatti ilmaan namaa kana ganamaa galgala naasuu qabaachuun namaa dhabuun maali raashina bitanii ijoollee sanii geessuu namni hin danda'u addunyaa kanarraa silaa oromoo waliin buuteetti ganamaa galgala gargaarratti ilmaan isaaniiti huccuu bitanii naquuf hin danda'an maali kun pirezidantiin suudiidhaa qabaantanii fi bulchaan suudii qabaantan maali ilma namaatii minni moo shayxaana jinniidha kun uumaa namaa keessa hin jiru inni daangaa isaan irrattichi deebi'e haa fixanii xarafarra dhaabbatanii isattichi deemuuf haajjeesanii amma booda hasaniin alatti ijoollee sana ibidda kana keessatti azaabuu kana keessa ijoollee irraa dirmachuun dirqama mootummaan Itoophiyaa maal gooti sheekkotiin maan gaafanneef mootummaan Itoophiyaa kami mootummaa kam gaafataniif
afaan warra arabaa sheekotuma beek mootummaa hamtu beekaa miti mootummaan Itoophiyaa ni jira kun khaduu lubbuun du'e jollee san hidhuma san keessatti hidhaa nagaa nu hidhani namni dur jirtii namni hidhama kana maa nuun gaafanneef mootummaan Itoophiyaa gaafa mootii taatee itti dubbatan mootummaa Itoophiyaa badii qaba sheekotiin haa dirmattuufi haa gaafattuufi maal islaamummaa wajji qaban kana ummata adawii budaa adawii tan islaamummaa wajji qabaatan haa dirmattuufi mootummaa Itoophiyaa reefa du'e reefarraa waa barbaadanii jollee tan hidhuma siidhaa nyaanni haa seenuufi haa gaafataniifi uffanni haa bitamuufi jollee sanii addunyaa kanarraa Oromoo maalla wali guurte maa miikkaa uffatee jiraata namni gindilibsiin haa kannamtuufi akka hidha addunyaa intarnaashinaal ilmi namaa hidhamutti seerrummaan mirga lama namaa jollee sanii ichuma keessatti haa eegamu ama kudhanillee taatu haa hidhamani dur jirti namni hidhama haa huccuumaan akka bitamtuuf haa eeyyamamtuufi tana maan gaafanne sheekkotiin ni beeyti afaan isiidha afaan sadaqaan itti kadhattee araboota jala deemte sadaqaatti kadhattuun ni beeyti afaan mirga ilma namaatiif ijoollee tanaaf itti gaafatan akkamiin wallaaltu ulamaan addunyaa tana guutuun guyyaa jimmataa akka jirtutti addunyaa tanarraa jimmaa guyyaa jimmataa aalama Oromoo ta'eef islaamuma guutuu biyya Itoophiyaa addunyaa tanarra jiru hunda yoona imaamni marti labse imaamni marti yoo waraqaa barreessee baasii suudii geesse hidhaa nuu baasaadhaa miti hidhuma san keessatti akka ilmi namaatti kabajamutti qabbana tanarraa gindilibsiin takka bitamtee fi isaanillee mootummaan hin kenniniif nubbitee kannaaf uummanni Oromoo ni kannaaf jollee san mata gindilibsii takkaa fi uffata isaan uffatan ni naqinaaf mana hidhatti kakkittuma matana nu haa godhaniifi nuti Itoophiyaan gaafa mootummaa harkattee namni lafa gartee biyya san biyya nama nagaa harkatte nama bineensa kanaa miti mootummaa bilisiginnaatii fi amaaraa milikshin sheeyxaana tanaa miti tanafirraa buuftan galchanii hanqasitti ijoolleen mana hidhaa keessatti hidhuma ilmi namaa hidhamu tan naabusaan ilmi namaa kabajaan hidhamu haa harkamtu haa jiraattu qofarraa barbaanna nuti antanaan sitti hime waan kanama dhageessu taate na dhageessu sheer godhi na dhaga'uu baattu muka fidheetis warrummaan na jala jirtanii waslaatta sheer godha diqaalaan firaaf naasuun qabnu sheer godhi yoo sheer gootaate nuti hidhuma san keessatti hidhaa ilmi namaa kabajaan hidhamee jiraatu akka taatuftu Oromoon xiqqaa fi guddaan maallaqa jiru walitti buustee ijoollee saniif gindilibsiidhaa fi qamisaa fi waan isaan uffatan goonee fi nyaanni haa seenuufi nuti ama kuta shan ijoollee achitan mana hidhaa keessa yoo jiraatan Oromoon nyaataan dhugaatiin ni dandeessi wallahi ni dandeessi bishaanii fi buskuta bittee fi ijoollee sanii jiraachifti mirgummaan ilma namaa kabajaan itti qabamuuf qoftiin harkamu chakasitti hidhaa saniif meeshaa qabeenya madura walitti guuraniif mana san hidhaan seenuu dhorkan maali hidhaan akkanaa addunyaa sanarraa guyyaa jimmaadhaa xiqqaa guddaan ilmi islaama aniif hin jiru namni sheekkotiidhaan sheekha baradhe jettan barnoota baratan san rabbiin quraana kan yoo ittiin dalagu baattanii dhaamsi kiyya kun isan bira gahee sheekkotii itti hojiirra oolchuu baattan rabbiin addunyaa fi akhiratti isin haa gubu silaa duraanuu ulaamuma waa baratteetu yoo waan baratte sanii hojiirratti oolchuu baatte gartee waliif dirmachiisuu baatte ittiin dalaguu baatte itti gubata sheekotuma san rabbi addunyaa akhiratti sana haa gubu sheekkotii gartee laa ilaaha illallah muhammadu rasuulullah ittiin rabbitti amantan yoo namni sagalee fiitana dhageessanii sheekkotii ijoollee tanaaf dirmachuu baasisuu baattan rabbi addunyaa fi akhiratti quraana itti baratan saniin isana azabu isani namni utiif dura laallu nuti nama sheekha waa beeka januuf dura laalla nuti namni islaamate afaan warra kanaa ni beektan arraba sheekkotiif jinni mukof kaay maaliif hin arrabsine miti nin arrabsa diqaala maaruuf bahina jala yoo arrabaaf jinni haasoyti lubbuu namaatiitu achi keessatti ukkaamamaa jira sheekkotiin yoo sabasiitii fi dhugaa diin islaamaatiif haqa rabbiitiif hin dhaabbanne maali maleeykaadha isiin ilma namaarraa dhalattee bar namaa wajji jireenyaa fi jiruu qabdii bar diin isiin ganamaa galgalatti sheekkotii itti nama yaaman san kami lubbuu ilma namaatiif bar diin jechuun mirga ilma namaatiif waliin haasuu qabaachuudha bar diin jechuun waan diin beeytaa miti naarraa us yookaan na jala bayi siin baasa yookaan as keessa nun arrabsi warri jettan arrabni jinni hudduutti sirra habuun siin jaa bayi na jala yookaan yoo saba kanaa fi dhugaa tanaaf hin dirmanne waan barattan sanii rabbi san haa gubuun jaa addunyaa kanatti yoo ummata kanaaf naasuu qabaatee dirmachuun baasifneef jimmata tokkotti xiqqaa guddaa bikka jiru ambaasii su'uuditti barreessa dura dhaabbadhaa itti galchaa waraqaa arraan tana waa barreessanii itti galchuun naman dhibu jummaa tokkicha namni addunyaa tanarra jiru marti guyyaa tokkotti jimmaa tokkorratti waraqaa itti barreessuun naman dhibu imeeliin itti barreessita bakka takkaa waraqaan 5,000 itti haaseentu ambaasii isaaniitti fi gartee mootummaa isaaniitti
jole tana furmaata hidha nu baasiidha miti notam hidhuma san keessatti qabaa ilmi namaa kabajaadhaan nama hidhame ittiin lubbuu isaa nagaa itti eeggamtu qofa nuuf haa hayyamani sigale yoo san hin ta'i wanni biraa takka hin jirtu amma arkuuf jinniidhaa miti duraanumaa ootti jirra daran ammaa ta'e jirti maaruuf MN bayna jara tiqaala amma garteen aan jettas balleessu bada amma arkuuf jinniidha guyyaan rakkoon bararraa baratti itti deemaa jirtu ijoollee sanii dirmachuuniif ammaa fi boruu fi kaleen qabdu amata meeqa ijoollee tanaaf namni hundinuu addunyaan takka illee nuuf furmaata ijoollee tanaatiif namni godhuu danda'ee itti bardeeffatee ilaalaan jiru lolaa fi jinniin taatuu bayatina jala lolli mataa si haa balleessu itti dirmadhaadhaaf addunyaa sanarraa xiqqaa guddaan lafaa haadha dirmadhaadhaaf ati na jalaa bayu nama maaruuf maal kaju siin balleessi siin baasas jala baalage sammuun teetii fi ilaalchi keetuu bal'isee waan sabaa fi dhugaa rabbiitiif haqa rabbii ilaaluu hin dandeenye ijoolleen dhamaatu hundaatu silaa Facebook kanarratti ol bee haqqisaati bahaadhaaf dirmadhaaf addunyaa tanarraa ijoollee saniif xiqqaa guddaan guyyaa tokko guyyaa jimmataa xiqqaa guddaan ulaamaan sheekotiin gabbaatee sagalee takkaan haa itti barreessitu ambaasii suuditti hidhaanuu baasaa odoon taane ijoolluma saniif mirgi ilmi namaa kabajaadhaan qabamuu ta'uuf haa laalamuufi huccuu takka achi keessa seenuutti hin dhiisan ijoollee waan uffattu dhabdeeti miikkaa uffataa jirti maali yoo huccuu bitanii huccuu san ijoollee saniin naqan kanallee akkamin nama hayyamuudha banan hidha akkanaa keessatti miidhamaa jirti hay maali rakkoon dilli kunuunti maa kana gaafachuu dhabnaaf maali shokkotiin isan maal nama shafaata yooni addunyaa sanarratti shokkotiin namni waa beenyaa fi ulamaa waa baran jettan xiqqaa guddaa nam tokkoo fi lamaa fi miti koominitii bikka takka jirtuu fi Itoophiyaa keessa jirtu qofaa miti kan Itoophiyaa keessa jirtuu fi kan Itoophiyaa ala jirtus guyyaa jimmaa akka salaatteen ambaasii Suudi Arabiyaa dura dhaabbattanii itti iyyuu qabdan takkittii sana dhaamsa kana wal biraan nagaa ijoollee saniif takkittii sana wal biraan nagaa namni dhugaan dhalootaaf naasuu qabdu waan biraa kaniin dhaammadhu hin qabuan kanaan dhaammadhaa dhaamsa kana nana bikkaan nagaa ijoolleen manuma hidhaa san keessatti uffata harkattee haala jiraattu haa jiraattu haa hidhamtu amma shanillee amma jaallee hanga biitti san bilisoomtu hanga Itoophiyaa wasaqni tun bilisoomtu Itoophiyaa wasaqni tun wasaqa kanaa fi warra ifi biyya keessa jiruufitu jiru kana haga nuti xiqqaa guddaa rabbi isaan diigutti rabbi isaan haa diigu biyya tana keessaa isaaniiti mootummaa tana mootummaa Itoophiyaati amma wanni gaafatan isii rabbi diigee isii yaa balleessu tana hanqa diigamtutti ijoolleen san kabajuma qofa mirgi ilmi namaa akka argamuuf qofaaf haa dubbannuufi nuti ammoo biraa miti hoomarraayiti nyaanni ka ijoollee saniif horii keenyaan uummanni Oromoo bitee gargaaru huccuu ijoollee sanii bitee gindilibsii kachi keessa naquu danda'uuf gindilibsii takka yoo ijoolleen nama kuma dhibba taate gindilibsii kuma dhibba takka binnee fi bikka san naquudhaaf kana wanni gaafannuuf ijoolleedhaaf mirga tokkicha kana qofa haa gaafannuufi haydhamee hidhuma san keessa haa jiraatu waan irra rafan firaashaa fi waan uffatan qofaaf haa dirmannuuf ijoollee tan akka kana hayyamaniif ambaasii Suudiidhaa addunyaa tana jirtu dura haa dhaabbatu sheekkotiidhaaf sheeytonni sheekkotiin yoo kana dura dhaabbanne sheeyxaana sheekaa miti sheeyxaana tuni isiin baratteef hadiisuma isiin baratteef quraana isiin baratteef rabbi addunyaa akhiratti isitti haa sheekkotii tanaaf hin dirman kanaa dirmattu gartee ati sheeka keenya ulamaa keenya kana dura dhaabbattee bikka takkaa iyyitee addunyaa tanarraa sheekko masjida ambaasii Suudii dura dhaabbattee yoo bikka takkaa gaafattee nu gaafattee dhabde sheekkotiin Suudii keessa jirtanillee kagartee waraqaa warra biyya sanii qabdan haa isan darbanii haqa rabbiitiif dhugaa rabbii dubbattanii kan addunyaa tanarra jirtan biyya Awurooppaa guutuu fi Ameerikaa fi addunyaa guutuu jirtu ambaasii Ameerikaa dura dhaabbachuu hin baatin waraqaa itti barreessitanii ijoollee san waan biraan gaafatina hidhaanuu haa baatu miti amma hidhuma san keessatti
huccuun bitamtee nyaanni bitamee fi gindilibsiin bitamtee fi qabbanaa qartee hanqabbii biyya san keessa bu'aa jirtu san ijoolleen teenya gindilibsii fi uffatu qoftiin akkatti keessa seenuuf qofa hayyamuu gaafachuu qofa takkittii sana gaafadhaaf yoo dhabdaniif rabbi muuzibaatti haa buusu jenna suudii sanitti isin yoo kan hayyamuu dhabde saniin alatti wanni biraa kan gartee Itoophiyaa wasa kana jisa tana bilchiqinnaa baalagee tana wanni isii gaafatanii fi ijoollee biyya galchanii nu galchaa fi jinni jennu qabnu bikkan qabdu bittini yoo biyya sanitti illee galchuu taate hoomarraayitii fi mirga baanan sanis addunyaa hajaan sanis gaafatanii fi addunyaan san dirmattee hoomarraayitii fi Jineevattis gaafadhaaf ijoollee tanaaf Jineevaa sanis gaafatanii fi yoo gargaaran haa gargaartu dhaytee suudiin gartee ilma namaatiin addaa miti hoomarraayitiin addaa miti mirga ilma namaa keessa jirti isiinis addunyaa keessaa takka jettee lakkaa'amtu suudiinis gaafadhaadhaaf Jineevaa fi bikka adda addaa hunda waraqaa barreessaadha maaleti Profeesara harreedha afaan Oromoodha Profeesaraa fi doktorri Oromoo kan biyya faranjii keessa jirtu ati harree afaan faranjii beektu tan gartee faranjii fi amtu tan malee tan ijoollee faranjii qaraasisuu malee ilma saba isaatiif naasuun qabne doktoraa fi Profeesarri Oromoo hawaa beekus gowwoota kana Jineeva waa barreessuu fi waan adda addaa barreessuu fi waan sabaa dubbachuudhaaf hin bikkan qabu inni harkarroo kuduraa tana tan sabaa naasuun qabne yoo beekoon Profeesara kuma meeqaa jira biyya alaa tana kan Oromootis yoo ulaamaatii fi sheekkotiidhaatis kuma meeqaa jira addunyaa tanarra akkun guyyaa jimmaa masgiida nama salaattiftu tun hundinuu sheekuma bara ulamaadha tu yoo suudii gaafatte maali Profeesarri akka harreetti afaanii galgala miidiyaa adda addaatirraa afaan baruu kun yoo Jineevaa fi waan adda addaa gaafateef maali yoo ijoollee san baasanii hoomarraayitiin suudii gaafattee mirga kanaaf dirmachuu namni naasuu isaaf hin qabaanne taate Jineevaa fi waan addunyaa tanarratti gaafatanii fi haadhabanii fi ijoollee tanaaf maala haadhasiif Profeesaraa fi doktoraa fi sheekkotiin hundinuu tana harkarroon hundi maal yoo jiruu tanarratti nuuf dirmattee waan takkaaf bu'aa nuun qabne maal nuuf gooti maal nu fayyaddi isin sheekkotiin fi Profeesaraa fi warrummaa waa beekti jantu hundinuu maal waa beekti duuba yoo akkanatti beekumsa qabduu fi barnoota barattee yoo lammii fiitii fi uummata isaatiif naasuun qabaanne maal beeytota waa baratan jennee irraa jala deematan qiyaamaa rabbi sitti haa buusu addunyaa tanarratti nu duraa rabbi haa qaawuu rabbiini nama faayidaa hin qabne ta walii naasuun qabne ta sabaaniif rifaatuun qabne ijoollee saniif uffatuma qoftiin akka seenuuf hayyamanii gaafataniif jimmaas deemu kana yaa sheekha yaa beeytota yaa ustaadota yaa warra laa ilaaha illallah Muhammad rasuulullah itti rabbitti amantan yoo ni jimmata kana dhageessanii dhaamsi kuyyukuun sibira gaheetu atiin nama waa hubatu al jettee ijoollee sana akka laaltu taate aboo rabbii waan ati barattee rabbi si haa gubu addunyaa akhiratti rabbi jannati sitti haa waakkatu boo ati gartee beekumsa qabduuf dandeettuu qabduuf humna qabdu lammii teetirraa waakkatte rabbi gartee addunyaa fi akhiratti diinirraa isana haa hongoysuun isaniin jaa yoo kanaa dirmattan taate rabbi sanii haa dirmatuun jaa ijoollee saniifillee haa dirmatuun jaa dhaamsa kiyya kuni naa biraan gaa sheekkotii fi sheeytota Profeesaraa fi maarrejeetota fi doktorota wasaka kanaas rabbi hurree sirra haa haasu lammii teetiif Jineevaa fi waan adda addaatti katabii waa barreessi waan beektuun dira dhaabbadhu obboleeyyan keeti ilmaan keeti kana dhabdu gartee kararra si haamaysu Profeesaraa fi doktora shiraati kadharaati kan sabaaf yaaduu miti kan sabatti gufuudhaati san hundinuu nama waa beeku jennee nutiif dura laallu hundi yoo lammii teetiif lammiif hin dirman yoo ummata kanaa bira hin dhaabbanne wanni ati bu'aa qabduuf takka hin jirtu haqa moo haqaa mi saba kiyya mee namni haqa jettan takka barreessaame namni dhugo dubbiin tun jettan takka barreessaame sheer godha sheekkotuma jimmata kanaa khutbaa isittii fi gartee labsitee ambaasii suudii duran dhaabbanne an sheekkota je'ee gartee hin eeggadhu addunyaa tanarratti kana footoo sheekkotaatii fi soota ijoollee suudii asirra maxxansaadhaan agadhiisa dhaamsa kiyya kana yoo nama rabbitti amane ta'an dhaamsa kana fuudhanii hujirraa oolchani ambaasii suudiidhaa nama sana achi keessaa hidhaan ubaasaadha achi dhugeessaadhaa miti mirgi duraa nama hudduudhaan ijoolleen san huccuma san ummanni akka nuu hayyamaniif mangi birdilibsii takka ijoollee mana hidhaa keessa jirtuuf akka nuu hayyaman qofa akka nuu gaafatan ambaasii suudiidha mootummaa suudiidhaa takkitti tana qofa nuu haa gaafate ijoolleen haa hidhamtu ama 10 illee haa hidhani isaantu biyya isaanitti dhaqe haa hidhani gaafa biitti nagaa taatee biyya galfanna ijoollee teenya hidhuma san keessatti gindilibsiidhaa fi uffatni akka ijoollee teenya seenu qofa akka nuu gaafatan
namni waan kana nu gaafatu doktoraa fi profeesara jedhamuu fi sheekotii ulaamaa gartee diin rabbitti amanne laa ilaaha illallah rabbitti amanne jettuun nu gaafata jimmata kan nu gaafatu qaban ijoollee teenyaaf baga katabdan takka galatooma hedduu naa galatooma itti barreessaan malee takka namni itti walii gallee haqa dubbiin tuni waan dhugaa dubbattee waan sabaati waan lammiiti sheekotiin tun daftee hojiirra oolchuu qabdi warri jettan takka bifaa barreessa anamma waan biraa takka waan bilisummaatiif jinni irraa haasa'umma takkittuma tanaan dhaammadhaam ijoolleen tun yoo furmaata hirkachuu baatte waa'ee bilisummaa numaa dubbadhu an arraboota waa'ee oromoo tokkoomaa qabsaa waa wannin jee dubbadhu hin barbaadu umma booda hanqa ijoolleen tun furmaata hirkattutti waa'ee sabaatii fi waa'ee qabsoo takka dubbadhu an hawaan fedhan naan jedhani malee wanni naan gabbee arrabsu profeesaraa fi doktoraa fi sheekkotumaan arrabsa ganamaa galgala gabbee feesbuuk kanarrattis niin abaaraas rabbinaaf qeebala abaaraan aan sheekkotii abaaru namni naan abaaru sheekkotaa fi profeesaraa fi doktora kaniin an abaaru ganamaa galgala nama waa beekuun abaaraan waan biraa takkan dubbadhu bilisummaa irraa isin haasa'u waa'ee haa qabsaa woboo gargaaraa jiru isin dubbadhu waa'ee tokkummaa sabaatiif baajuu isin godhu haga ijoolleen su'uudii san yoo dhabde yoo ijoolleen mana hidhaa keessa jirtu 500 taate birdilibsii 500 ijoollee saniif akka oromoon gargaartee sheekkotiin gargaartee mana hidhaa qofa ijoollee sanii nuunoyitu ijoollee miikkaa uffatu jirtu san an haga ijoolleen san furmaatan arganitti waa'ee bilisummaatii fi waa'ee qabsoodhaa hin dubbadhu irratti haraamii uwi sheekkotumaan arrabsa sheektokumaan arrabsa sheekkotumaanii sheeyxaana ja profeesarumaan saniin ati profeesaraa miti sareedha ja doktoraa fi profeesara nama waa barate san nama Jineevaadhaa fi United Nations fi bakka turan dhaabbanne san wannin dalagaa godhadhee ganamaa galgala akka garte arrabaan xuluq godhu sheekkotuma san rabbiin sheeyxaanatti sanaa jijjiiruun jaan sheekkotuma warra ulaamaa saniin profeesaruma saniin saree rabbi sanaa godhuun jaan waan biraa takkan arrabsuu takkan dubbadhu haga ijoolleen san furmaata harkatutti haga ijoolleen san dirmachuu harkatutti haga ijoolleen san yoo waan biraa dhabde mana hidhaatii ba'uudhaa miti gindilibsii takka akka harkatutti yoo mootummaa suudiirraa kana dhaban rabbiin dandeettii qabu gortee quwwaan dhabu mootummaa suudiidhaa rabbi dachiin gara haa galchu hin barbaannu kan rabbi dachi isatti haa balleessu isa diigee rabbi haa facaasuun jaasanis mootummaa sanuu mootummaa miti kuni harreedha kuni mana hidhaatti amukkuudhan illee yoo hidhe maal qaba hangumachi keessa ijoollee san jirtu miikkaa uffatuurraa gindilibsii takka yoo nu naqeef maal qaba ijoolleen achi keessa goblaatti paralaayisii taatee nurraa achi keessa laamsoottee sadarkaa sana argattutti daangaa isaa irratti hajjeesu nama daangaa isaa seenu biyya tee eeggatin hin jedhu hin jiruun yani biyya teetiif dirmachuun godhin hin jiru hin ta'u yooni ani sheekkotiin ijoollee tanaaf jimmata kana gabbaatee hin dirmanne sheekaa miti sheeyxaana rabbi addunyaa akhiraa waan inni barateen isa haa gubu guyyaa qiyaamaatii miti addunyatti rabbi biddatti haa kaa'u sheekkotii akkasii sheekkotii nu salaachisuu fi nu gartee gorsuudhaa fi nu qaceelchuun maltee miti ijoollee saniif waan biraa yoo dhabde mangi mootummaa suudiidhaa gaafattee yoo irraa dhabde rabbii sitti haa lallabduufi rabbii si haa kadhattuufi rabbii ganamaa galgala gartee itti amante san sanaa kadhatanii fi gaafa mootummaa suudiidhaa gaafatanii irraa dhaban sheekkotiin sun haga isaan waan san hin goonetti anis wanni namni nan arrabsu sheekkotumaa fi beeytotaa fi gartee profeesaraa fi doktorota jaanii gartee saba kanarraa sabaan ani irraa dhalate hanuma kanii nan arrabsu afaanii nan arrabsuun afaan oromooti waan feetan fiddan abbaan gartee kanaan dura dhaabbatu haa asbahu haanaan waan fedhe jiru anaa dubbataa halkanii guyyaa waan bilisummaatiif jinnii naaso'an bilisummaa nama naasoo walii qabaatee walii dirmatee koottaa waliif naasoo qabaatee koottaa walii qabsaa'aa jennaan duraan dursee bilisummaan duraa lammii ifiitii fi dhugaa fiitii fi haqa fiitii fi nama miidhameef dirmatu walii dirmatudha bilisummaan ijoollee saniifuu naasuun qabne bilisummatam harkannus faayidaa walii qabne maal harkanna bilisummatam bu'aa qabne jiraachuun keenya maaliif bu'aa qaba oromoodhaan jee maal inni oromummaa kiyya himadha obboleessi kiyya odoo miikkaadhaan qabbana parsantii hancabbiin akka lafa buutu san keessa simintoo sanirra miikkaadhaan buru miikkaan mataa isaa dhukkuba fida namatti ilma namaatti simintoon san daran ijoollee suuti jirtu sanuu kan ilaalu jiru sun an bilisummaa jaa san yaada bilisummaan san yoo bilisummaan ati obboleessa keetiif saba kee jiruudhaan waliin haasuun qaban qabsoon duraan namni nama fiitiif dirmachuudha miidhamaa fiitiif naasuu qabaachuudha addunyaa kanarra suudiin alama human rights fi Jineevaadhaa fi kana ala taati gaafattee Jineevaa sana tokko gaafattanii human rights sanatti waraqaa takkaa barreessanii doktoraa fi profeesarri jirtan profeesara harreeti kan afaan banaatuma oolu malee profeesara gartee masheene kan beekumsa isaatiin sabaaf bu'aa hin qabne community jettee waliin yaatu
Homniti harree wasaka kana tawaasa akka saba kanaaf bu'aan qabne. Doktora harree ijoollee faranjii barsiisuu malee sabaaf bu'aan qabne. Kan biyya alaa kana jiru. Homarraayitu sanuu waqtaa gaafattanii fi homarraayitiin mana hidhaatiin nu baasaa Itoophiyaan nu galchaadhaa miti. Gindilibsiin akka argattu. Mirga birdilibsiin akka ijoollee san argattu qofti uummataa gaafachuu. Jineefaa addunyaa gaafannee guyyaa tokko guyyaa guutuu Oromoon addunyaa sana jirtu yoo gaafattanii dhabnaa nuti. Hai ilma namaa dhiisi rabbi irraa ni dhabnaa yoo guyyaa tokko waa gaafan. Yoo bakka takkaa rabbii keenya jennee gabboonyee imimmaan buufnee rakaa lama salaatuun ijoollee saniif haqa barre. Yoo akka biraa dhabde rabbi gaafatteef. Gaafannee yoo dhabne haa dhabnu ambaasiin Itoophiyaa tanarra addunyaa tanarra jirtu ambaasiin suuqidhaa yoo ambaasii 150 taate 150 bakka takkaa dura dhaabbatuudha sheekkotii fi beeytonni profeesara jaan. Hawaa beeka jaan. Afaan addunyaa beeka jaan yoo bakka takkaa ambaasiin suudii addunyaa tanarra yoo dhibba geesse dhibbi san dura dhaabbatu. Gaafannee fi yoo dhabne haa dhiifnu haa dhumanii bakka san booda yoo rabbi gaafannee fi nama gaafannee fi rabbillee gaafannee fi yoo ilma namaallee gaafannee fi dhabne. Haa gartee waan fene haa taanu odoon gaafanneef ammoo akkanumatti chilaallee wayii imimmaan gogogaa dharaa walii nama boo asii tokko tokkoo fi lama lamaan asii Facebook irra baanee haa dubbachaa oolu taate maal faayidaa qaba? An sheeka gartee waan kana arkee gartee bakka takkaa wal mari'atee hin dirmanneef quraanuma isa inni baratee fi diin inni baratee rabbi isa haa gubuun jaa rabbiin dandeettii qabu. Sheekummaa irraa isaan haa baasu gartee yoo sheenyi kanaaf bu'aan qabne. Profeesara doktora gartee waan kana dirmatee waan kan lammii tanaaf furmaatan gaafan ambaasiin Ameerika ambaasiin Suudiidhaa yoo addunyaa tanarra biyya gartee 150 keessa jiraatte biyya 150 san keessatti za'aata ka guyyaa tokko jimmata tokko gaafannee fi gartee yoo iyyannaan gaafannee fi ijoollee tanaaf yoo takka hidhaa nu baasuu miti huccuma gartee akkachi keessa nu seentuuf nyaanni akkachi keessa nu seenuuf yoo nu hayyaman waan biraa takka irraan barbaadu miti ijoolleen teenya amma 10 illee haa hidhamtu. Isaan sanillee fi gammadan lammiin teenya kana nuu taate jedhanii. Rorroon fedhe yootti dhagahamtellee ni obsan ijoolleen san achi keessa jirtu. Ijoolleen san bar ilma Oromooti gudeeda Oromooti. Kan Oromoon ta'anis ilma namaati. Sabni biraatis ni jira sabaa sablammiin biyya san keessa mana hidhaa keessa Oromoo qofaallee miti xiqqaa guddaa jira. Ilmi namaa yoo ilmi namaa tokko walii dirmate gammadeetii gartee hidhaa san keessatti illee naasu walii qabaata. Kan mana hidhaa biyya keessa jiru. Kan isan dura gabbaasanii jeesu jiran. Mootummaa kana gaafadhaa fi dura dhaabbadhaa fi yoo isin hin jenne isin hin dhagayeessan san ka biyya keessa siisanii godhe siiriin mililik gartee xiqqaa guddaa hudduu fi gubbaan bilisiginnaan isinitti ukkaamse ta biyya keessaatiif dirmadhaa isin jechuu hin dandeenyu tun mukaa isin ka'anii hunda keessan haa fixanii biyya keessaa isin dadhabne firraa iyyaa fi iyyaa dirmadhaa firraa dura dhaabbadhaa jenne ijoollee san biyya nu galchanii fi haa nu galchanii hin barbaaduan ijoolleen san manuma hidhaa san keessatti huccuu takka takka akka harkattuu hin barbaadan birdilibsii takka takka akka harkattu. Takkitti tana rabbii ilma namaatii fi rabbillee gaafannee fi yoo dhabneef ijoolleen san akka rabbi godhe haa taatu. Gowwaa jettaa rabbii dachii samiin sitti hagara haa galtu yoo baalage bayna jala najisa. Bulee barii si darbeetiin jira rabbi si haa darbu. Waan inni itti jiruu fi waan garaana gubuuf jiru hin beektati. Kanaaf bikka jirtu biyya jirtu sheekotiin tukuni namni nan tuku sheekotiin shayxaanaan barbaada duba shayxaanatti waayima yoo sheekotiin dubbanne yoo sheekotiidhaan dirmadhaaf hin jenne yoo sheekotii kanaan dirmanne na baarre hin darbanne hin tillolleen rabbiin dandeettii qabu sheekummaa irraa fudhatu boo sheeka waan kanaaf hin dirmanne sheekotiin tukun jettan isan gariin keessan gowwaan waan takka hin beenye shayxaanatti hin dubbadhaa duba yoo sheekotitti nimne yoon beeytotaa fi beeytotaan sabni inni qaban juttu nimne Shekko shenyi yoo sabaaf hin hojjanne yoo lammi isaatiif hin dirbanne hojii shayxaana hojjetu jira bar diin isaan hin mallee bar sheeka diin haqaa fi dhugaa hojjetee saba siitii fi lammii fi tirifaatuu qabaatee naasuu qabaateetu sheekaa bar kan saniin achi ifiifuu shayxaana bar shayxaana isa haa godhuun jaaga sheekummaa keessa isa haa baasuu gadi hin qabadhan walit dhaabeetu hanga waa'ee bilisummaatiif waa'ee qabsoon dubbadhuu siin jee hanga ijoolleen san furmaata argattu. Namni nan ganama galgala dalagaa godhadhee halkanii guyyaatti dubbadhu sheekumaa fi sheekototaa fi beeytotuma malee warra profeesaraa fi doktora waa'ee kanaatan waliin an qabadhee baruus dhufuuf taanis dhufu haasofni kiyya waan biraa takka hin seenu amma booda haga ijoolleen san furmaata argattu. Furmaata isirraa barbaadu mana hidhaatti haa baatuun barbaaduan. Manuma hidhaa san keessatti birdilibsii uffatan qabbanarraa uffatan yoo danda'ame birdilibsiin takka irrallee ciisee fitti uffatanii geessiif. Gaafa oowwaa haafatu
amma birdilibsi tokko nam tokko akka harkatuun barbaadan mana hidhaa san keessatti miikkaa saniin akka ija miikkaa sanirraa ambaasii suudii addunyaa sanarra jirtu gaafatanii fi akka harkamtuuf hin barbaadan amma ijoollee saniif tanaan dubbadha harkanii fi guyyaa tanaan dubbatiin ka jettu gaa muka fidhay